daawwattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya qaba akkuma jirurraa isin haa ga'u jenna har'a keessummaa isiniif qabannee dhiyaanneerra keessummaan har'a isiniif qabannee dhiyaannee addee Tsehai Wodajo jedhamti addee Tsehai jireenyaan kan Minisootaa keessa jiraattu yommuu ta'u ogummaan immoo kan itti barattee hojjetaa jirtu social worker jedhama hundi keessan akka ogummaa kana beektan abdii qabna har'a garuu kan as stuudiyoo keenyatti ishee affeerree jirruu fi addee Tsehai dhaabbata Real kan jedhamu kan biyyattii NGO socho'ee hojii guddaa hojjetaa jiru nama hundeesseedha. Kanaaf har'a waa'ee dhaabbata kanaa gadi fageenyaan ishee wajjin mari'achuu fi gara stuudiyoo keenyatti ishee affeerree jirra. Yoo yeroo immoo argannee ogummaa isheerraas waan magaalaa kana keessatti biyya kana keessatti hojjettu daawwattoota keenyaaf akka qooddulleen dhumarratti carraa kenninaa fi amma garuma isheetti isin dabarsa. Addee Tsehai egaa baganagaan dhufte. Baganagaan nu eeddani. Baay'ee gammannee jirra. Gara Oromoo View'tti affeerraa keenya kabajee waan dhufteef hedduu si galateeffanna. Baay'ee si galateeffadha. Har'a waan baay'ee sirraa baranne jennee abdanna. Real kana maaltu si kakaasee naan jalqabdee yoom jalqabdee? Okay. Duraan dursee baay'ee fayyataa carraa kana naa kennu keessaniif waan tokko barbaada hojii akkasii jalqabuudhaaf kanaaf wanta kana jalqabuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Real resources for the enrichment of African lives jedhama. Amma waggaa 15 guuteera ergi jalqabneeti. Innis immoo kan inni irratti jalqabame biyya kana keessatti yeroo baqataa taanee yeroo dhufnu wanta garaagaraatu jira wanta itti maayibaanu waan baay'eetu jira akka dubartiitti jechuudha. Resource jennaa waan garaagaraatu jira garuu taa'ee yaaduun jalqabe ofii keenya waddana qabna biyyatti maal taa'inna wanta tokko jalqabne kan jedhutu yaada koo keessa dhufe. Jalqaba yeroo jalqabnu iyyuu warra baqattoota biyya Afrikaatti dhufanii isaan yeroo sanas qubatanii tajaajila garaagaraa kennuufii ture yaadisa. Garuu akkuma jedhe waan garaagaraa resource baay'eetu jira wanta ta'eef dubartoota irratti yoo xiyyeeffanne ijoollee durbaa irratti immoo xiyyeeffanne kan jedhu isa sanaan kaaneetu jalqabne jechuudha. Ijoollee durbaa barsiisuu akka isaan barumsa isaaniitti jabaatan gochuu akkuma beekamu baay'ee rakkina baay'eetu jira biyya keessa kan qaqqabamuu malanis baay'eedha. Waama tokko mijeessine attamitti ijoollee kanas fo'achuu dandeenya kan jedhus isa sirratti hojjennee akkasitti egaa kan jalqabne. Na yaadadhaa guyyaansaa guyyaatti siiqee biyya kana waamne ture kuwee asitti affeerree akka isheen waa'ee siiqee irratti Dr. Kuwee Kumsaa jechuukooti akka isheen saba keenyaaf ibsitu sana booddee ittumaan qabnees immoo fundraisingii goonee turre community keenyaaf Oromoo communityidhaaf yeroo isheen siiqee sana nutti beeksistee yeroo jettu stage irratti ceremony wayii gootee dubartiin yeroo isheen iyyitu yoo waa tokko irra ga'e yeroo isheen iyyitu hin dirmataaf ollaan hin dirmataaf kanaafi uyya kukkubuufne jechuudha jirra baane. Iyya kana kan faana bu'uu barbaadan nu duukaa bu'uu barbaadan jirtu jennee gaafanneen. Namoonni muraasi dhufan stage irra jechuudha. Dubartiin tokko jirti yeroo bara dheeraadhaaf jechuun hiriyaa jechuun walitti dhiyaannaa nama biyya kanaati isheenis dhufte bakka iseedhaa wajjiniiniti yaada koo sitti mee akkasitti jalqabne jechuudha siiqee irraa ka'eedha wansa. Baay'ee namatti tola. Ani sirra deebisee bakka Oromoo keenya irra dhuftee sin galateeffadha. Nama Oromoo sabboontuu tokko keessaa naman baay'ee si jajuudha. Wanta xiqqootus gaariidha.
haa ta'u malee waa'ee sinqee karaa sinqeen jammaree jetti garuu ati social worker irraa hojjetinaa gannitti ittiin baratte so kaayyoon kee isuma sinqee masanarraa ta'eetu moo siluma fedhiisaa qabda moo karaa barumsa keetiin kanatti really kanatti seentee nama gargaaru kan jammarte. Wow, gaaffii waan yaadannoo natti kakaase beektaa? Biyya kana dhufeetan yeroo akka social workerummaa kana yeroo baradhu waa'ee family ilaalla, waa'ee maatii ilaalla. Yeroo maatii yeroo ilaallu maatii keessaa yoo rakkinni wayii yoo jiraate ijoollees irrattis dhiibboo qaba. Isa kana ilaalaan ture, itun ilaalaa turu kana booddee bakka attammaa inni maaltu jira Oromoodhaaf dubartii Oromoodhaaf maalumatti jira jedheen ilaaluu jalqabe jechuudha. Yeroon guddadhes waan baay'een argaa guddadhe waan dubartii irratti miidhaa ta'uu egaa waaqayyoon galatu asitti illee rakkina hin qabnu. So isa biyyaa yeroon ilaalu wanta garaagaraa yeroo ilaalu inuman curious ta'e bakka jechuun hubachuun barbaade waansa yeroo fedha qabatu jira mini maaltu jira jedheen ilaaluu jalqabe yeroo sana kan hin siiqee argee jechuudha. Sana booddee inni baay'ee na kakaase. Ergi wanta akkasii ergi qabaanne karaatti akkaataan itti ilaale baay'isee isin dhiba. Waa'ee siiqee yeroo ilaale bilisummaadha. Bilisummaadha. Ummatatu sabuma keenyatu dubartootaaf carraa kenne waa'ee karaa kanaa. So wanta itti salphinni itti dhaga'amu hin jiru jechuun kun sheemiin itti hin dhaga'amu. Yeroo wanti tokko karaarraa yeroo kaatu mana keessallee duwwaallee otoo hin taane hin baati bakkee argite. So inni iyyiti jechuudha. Iyya walitti buusanii walitti waamu jechuudha. Carraa kenneef akka Dr. Kuen jettutti built in jechuun achuma keessatti wal qabatee jira wanti isaa. Dhiiras miti dubartiis miti sirnuma keenya. Waanuma keenya. Waanuma ittiin geggeeffamnudha. Kanaaf inni bade kun attamitti deebi'uu danda'a. Yoo karaan isaallee immoo qorannoo baay'ee barbaadee yeroo dheeraadhaaf irraanfannee daganneen yeroon reediyoo gaazexeessituun ture biyyatti wanta kana dhageessin hin beekon. Ituun reediyoo Oromoo hojjechaa jiru jechuudha. So yeroo wanta kana argu baay'ee na ajaa'ibsiise yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Wanta kanatti deebinee madaqnee dubartoota keenya kakaasuudhaaf saba keenya kaasuudhaaf jechuudha. So isumatu na kakaase by the way. Mee jalqaba yeroo jettu yaada kana refugee dubartootaaf akkamitti gargaarra jennee yaadaa turreetti. Refugee'n kana biyya keessaa ba'eedha miti. Yaadni keessan gaafa sana dubartoota refugee ta'anii baqatanii Minisootaa jiran gargaaruuf ture moo akkamii? Booddee immoo yaada sanarraa kaatee dubartoota biyya jiran dubartoonni keenya ijoolleen keenya miidhaa hedduu baay'ee qabu. As teessee dhaabbata tokko dhaabdee biyya deemtee ammana qaqqabuuni keessattuu nama tokko taatee rakkisaadha. Yeroo ati sana keessa dabartee arragaa dhaabbanni kee dhaabbata guddaa ta'ee jira. Mee sanarraa kaatee akkamitti akka biyyas dhaquu dandeessee san booddee ijoollee sanayyuu argachuun maalirraa immoo kaatee babal'istee sadarkaa keessa dabartee osoo nu tuqxe. Akkuma keessa deemtuuf waggaa 15 jettee egaa 15 hedduudha. Daawwattoonni keenyas wanta ati keessa dabartee sana akka vision godhaniif osoo ibsiteef. Baay'ee gaarii. Jalqaba riiriin yeroo jalqabnu 2002dha. Akkuma siin jedhee waa'ee baqattoota irratti fuuleffachuudhaaf maatiidhuma laalle yeroo sana. Maatii laallee iddoo garaagaraatti kan dhufanii barumsa keessattis kan hin arge yeroo biyya ormaa keessa yeroo dhannu biyyuma keessallee ta'ee qomoo gara biraa keessa yeroo dhannu wanti keessa darbinu jira acculturation wanti jedhamu dafaniitti dammaquun jira
ijoolleen guddattee wanta biyyichaa fudhachuun jira. Darbee immoo warri aadaattis sirriitti aadaa isaanii barbaadanii warri afaanii sirriitti hin beekne immoo kanuma isaanii qabatanii taa'uun jira. Darbee immoo kan dhaqanii kan biyyichaattis madaquu kan hin danda'in. Kan ofiis qabatanii deemuu kan hin danda'in. Isaan immoo gidduutti hafuu marginalized ta'u jechuudha isaaniin. So attamitti namoota kana warra marginalized ta'u gargaarree warra namoota kana wajjiniinis hojjetan training laanna kan jedhu ture. Jalqaba jechuudha. Yaa akkas ture. So sana booddee garuu wannoo keessa darbine organizationii keenya iyyuu yeroo real akka kanatti jalqaba yeroo hundeessinu yeroo gara kan ijoollee durbaatti xiyyeeffachuu keessumaa immoo gara biyyaatti yeroo xiyyeeffachuu barbaanne organizational structure keessa darbuutu nurra ture. Visionistiin jalqabne sana kan hundumaa dhiisne isa kana durbaa irratti fookasii gochuudhaaf inni mataan isaa challenging baay'ee qaba ture. So egaa dhaabbata yeroo dhaabanii wanta keessa darban wanta garaa garaatu jira yoon kana kaasee jechuudha. Sababi isaa visionii qabaachuutu sirra jira. Missionii qabaachuutu sirra jira. Strategic plaanii baafachuutu sirra jira. Akka sanatti immoo na deemtu yoo ta'e boordiidhaa wajjiniinis boordii fiddee wanta ta'ee fi rakkina qabaachuu danda'a argite. So attamitti wal simsitee akka inni transparentii ta'e qulqullaa'ee kan deemu gochuutu sirra jira jechuudha. Isa keessa darbineera yeroo isa kanatti dhufu. So yeroo biyya akkuma jedhe waggaa 15 dubartiin isheen jedhu kana maqaan ishee Aan jedhamti. Yeroo maastersii baruu field supervisorii koo turte. Inni seenaa mataa isaatii qabatamitti akka wal argine is very baay'ee nama ajaa'ibsiisatamitti akkan ishee arge. Seen Peace Corps hojjetti ture waggaa dheeraa booddee fuuldura. So dhaabbata sadii duwwaatu hafe kan hin keessaa filachuun irra jiru fiildii hojjechuudhaaf. Mucaan koo inni dhumaa inni nama waggaa 26 ta'ee mucaa waggaa 2 ture. So dhaabbata sadii duwwaatu ture sadan sana keessaa tokkoon filadhe jechuudha. Ani hin beeku eessa akka naquyyuu. So ishee dhaabbata ishee dhaqee jechuudha. Akkasitti firoomnee biyyas beetti wanta ta'eef isheedha wajjiniin deemne gaa. Deemnee biyyatti jalqabaa makaan Yesuus keessatti akkasuma waa'ee ijoollee durbaa fi dubartootaa irratti hojjedhe yeroon high school fixee jedhu. Egaa wannoon sun jira, beekannoon sun jira, connectioniin sun jira. Lafa beekanii ka'uun immoo jira. Kanaaf gara dhiyaa Wallaggaa deemne jechuudha. Najjoo bakka dhalata kootii deemne achitti dhaabbata makaan Yesuus kan jedhamu isaanii wajjiniin hojjechuudhaaf namoonni kana keessatti qooda fudhatan namoota baay'eedha. Amma fakkeenyaaf asuma taa'ee caaliis ilaalaan jira. Abbayeensaa yeroo sana qeessiffaa pirezidaantii turan. 98 pirezidaantii turanii 98 dhanatti fakkaata yaa. Isaanii wajjin saasofnee turre jalqabumaayyuu. Qeessi Yaadasaan, Qeessi Malkaamuun darbees namni garbiraan tokko advisory boardii keenya irra turan by the way. Asumatti jechuudha. So achii jalqabnee sana booda achi deemneetu isaanii akka isaan yaada isaanii nuu kennan goone. Yaada keenya fudhannee dhaquu duwwaa otoo hin taane attamitti walii wajjin hojjennaa yeroo wanta kana mijeessinu hammamtu barbaachisaa yoo hammam laanneef wayyaa ijoollee durbaa kanaaf jechuudha. Akka kana isaanuma wajjin walii wajjiniin taanee jalqabne jechuudha. Najjoorraa jalqabne sana booddee Boojjiin deemne sana booddee Naqamteen deemne sana booddee Gimbii deemne Gimbiin rakkina mataa isaatii godhate isa yoo yeroon isaa nu hayyame nan dubbadha. Isa sana dhaabuutu dura ture. Inxooxxoo Buraayyuu Kattaa
bakka Kotobee jedhamu Hosaanaa bakka jedhamu. Hosaanaa kana yeroon high school yeroon fixee jedhu achitti jalqaba hojii kan hin jalqabe jechuudha. Kanaaf hin beektan. Viizhinii isaa yoo chumatti jalqabe jechuudha. Darjaa ijoollee durbaa hojii inni hojjedhan ture dubartoota hojii inni hojjedhan ture jalqabumayyuu. So akka kanatti kan jalqabne wal fudhatee kan inni dhufe. Egaa tooftaa baafne kiraateeriyaan maayin waan ittiin ijoollee kana fo'annu. Maal jennee ijoollee baay'ee barumsa isheetti cimtuu kan taate. Darbee abbaaf yookiin haadha kan hin qabne. Sadaffaa yoo dhumallee abbaaf haadha yoo naa qabaatanii baay'ee disadvanteejii kan ta'an. By the way ijoollee keenyatti carqii moofaan uffifnu yeroo achi baasnu maaliif ijoolleen kun maal nuun jedhu isinitti fakkaatan. Ani hiyyeessa miti ani nama abjuu qabudha jedhu. Wow. So that's akkasitti kan nuyi hojjennu argite. So it's from scholarship ida. Akka scholarship itiga so mucaa tokkoo fi maatii dhuma isheeti kan nuyi irratti xiyyeeffannu. Maatii ishee kana keessa immoo ijoolleen obbolaa dhiiraas qabdi. Firoonnis hin jiru. Max minimum garuma 4 faan ta'u maatii keessa 4 yookiin 5 ta'u isuma qaqqabaa jechuudha wanti kun. Bal'aadha wanti isaa. Isuma jetti kanarraani akkamittiin ulaagaa maalii guutuu qabu ijoolleen kun riilii keessa galanii gargaaramuu danda'amu. Okay, ulaagaa amma irratti dubbachaa ture jalqabee kutaa 6 yeroo ga'anii akademik yookaan muuxannoo isaanii hin argite. Lammaffaa immoo yoo gargaarsi kun hin jiru yoo ta'e booddeettafu hin fixan jechuun ittiin fufan barumsa isaanii kan jedhu ulaagaa kana guutuutu isaanirra jira. Kutaa 6ffaa qarooma qabaachuu fakkeenyaaf ijoollee 50 keessaa 15ffaa 16ffaa bahuutu irra jira kutaa keessaa jechuudha. Baay'ee qabxii gaarii qabaachuutu irra jira yaa. So ijoolleen kun manuma warra isaanii taa'u moo qofaatti fuudhamaniitu kan isaan kana gootan? Manuma isaanii taa'u. Sababi isaa isas research marratti hundeeffamne wanta irratti ofii kootii arge yoo ijoollee mana keessaa baaste tokkoffaa jaalala maatiidha wajjiniin ta'uu yeroo dhaqxee qofaa ishee taatus immoo wanti irra ga'u wanti garaagaraa wanti baay'ee jiraachuu danda'a wanta ta'eef maatiidhuma yoo abbaan haati irra jira yoo ta'e firootaa wajjiniin firoota irratti xiyyeeffanna. Baay'ee isuma jettee egaa maatiidhuma gargaartu yoo silas maatiin yoo rakkoo yeroo qabaatudha miti kan ijoollee isaa barsiifachuu dadhabu akkuma ati jettee kana maatii gargaartu maatii immoo yeroo gargaaramu ijoollee isaa barumsatti erguu danda'a. Sanatu barbaachisas akkuma ati jettee ijoollee maatirraa adda baasta taanaan rakkoon biyya kanas kanuma they encourage ijoolleen akka maatii wajjin guddattu maatii support gochuudha. Yaada baay'ee gaarii kanarratti kanneen dabaleessi gaafachuu barbaadu rakkoon namni hundi yaadanuma qabaata. Waa gargaaruuf garuu waa gargaaruuf immoo dinagdee barbaachisa. Kan namni keenya waa jalqabee fixuu dadhabuu fi sababa dinagdeetiin mee jalqaba nama meeqaan akka jalqabdee nutti himuu dandeessee nama meeqaan jalqabdee har'a immoo ijoollee meeqa akka qabdu ijoolleen gaafas jalqabdee sun immoo inuma sitti baay'isee egaa har'a eessa ga'anilleen akka jiranii kan biraa dinagdee kana fandii kana uummata irraa argattamoo bakka biraarraa tooftaa kan biraatiin argattamoo resourcing kee burqaansaa maali meenni kaanis sirraa dhaggeeffate yoo yaada akkasii qabaate akkatti fufuuf. Okay. Yeroo dhaabbata tokko yeroo dhaabanii jedhanii namoota achi keessa hojjetan nama barbaachisa. Of kennuu barbaachisa. Ofii kennuu barbaachisa. Ergii wanti tokko xiyyeeffatte wanti sun garaa kee keessa yoo jiraate eenyuma of kuttaa jechuudha. Kanaaf asiiti nama mindaadhaan hojjetu hin qabnu nuyi.
anis yeroo irraa faayyuu miti yeroo irraa faayyuu jiru hin danda'a. Toltummaan hojjedha. Biyyas yeroon deemu vakeeshinii koo fudhadheen deemaa jechuudha. Malee mindaan kaffalamu jira. Tokko faandingii jiru kan nu akka nuyi maaneejii goonu akka nuyi ittiin hojjechuu dandeenyu kan godhu isa. Over administrationii geggeessuudhaaf kan ta'u mindaan hin jiru jechuudha addan. Okay. So namootatti amma baay'ee kan isin dhibu bakkeetti hin baane nuyi. Bakkeetti hin baane jechuun hin danda'a. Kanneen kana jedhee fi hiriyaa namoota beeknu. Boordiirra kan jiran namoota isaan beekan hiriyoota isaanii maal jedhu afaaniin walitti daddabarsuudhaan akka kanatti organizationin kun kan inni hojjechaa jiru. Hamma ammaatti wanti tokko rakkina qabnu waa'ee faandingii. Yeroo jalqabnu ijoollee 15 jalqabne ijoollee 15 yeroon isiniin jedhu gaa'ee maatiin jira kan immoo wajjiniin hojjettus jira. Administrationii yookaan achi hojicha kan geggeessuufis kan kennamu jira. So isa jalqabne waggaa lammaffaa irratti tokkotti daballee sana booddee boolma duukaa 3tti daballee 4tti daballee sana booddee 8 9 turre. Amma ijoollee 120tu keessa jira. Yeroo hundumaa waggaa tokko keessa ijoollee 120tu jira. Garuu warri dhaqanii keessaa baratanii deeman immoo iddoo isaanii immoo buufna. So amma ijoollee 400 gararraa qabna. Warra eessa gaanii yeroo jettu yeroo baay'ee naan kan na gammachiisu isa argite. Kan injineeringii garaagaraatiin kan eebbifamanii hojii jalqaban jiru. Mechanical engineering, water resource engineering. Engineeringin baay'eedha biyya keenya baay'ee ta'u engineeringidha. So isa kan amma barsiisota baay'ee qabna, neersota baay'eetu jira kan fixanii jalqabanii. Waggaa darbe kana dhuma jechuun jalqaba mana barumsaa waggaa kana ijoollee 14 yuunivarsiitiitti ergine. Ijoolleen kun iddoo garaagaraa deemanii waggaa kutaa 6ffaatii jalqabanii amma kutaa 12tti nu duukaa jiru. Kanaaf waggaa 7, waggaa 5, waggaa 6 akkas qabu yeroo sanatti akka isaan horii keewwatan goona. By the way attamitti adeemsifama yoo jettani horiin ergamu keessaa hammi ta'ee maatiidhaaf dhaqa. Researchidhaaf akka namoonni itti ba'an yoo jiraatan nan gaafachuun koo nafu. Sababi isaa diiteelii isaan beeknu nuyi wanta ta'aa jiru sababi isaa nama kanarratti hojjetu nu barbaachisa wanta ta'eef kan kana kaasee fi ijoolleen dhaqanii yuunivarsiitii gaanii sana booddee hojii jalqabanii yeroo jedhanii kan akkuma isiniin jedhamoo warri isaanii horiin kennamaaf wanta ta'eef horii kanatti maayii ba'anii namoonni mataa isaanii of danda'an baay'eedha. Hamma humna isaaniitti waanuma garaagaraa gaggalagashuudhaan manallee kan ijaarratan jiru. Ijoollee kana keessaas dhaqanii biizinasii mataa isaanii kan banatan jiru. Kanaaf ani eenyu bakka isaan ta'anii hin beeku baay'ee. Deebi'anii fa'aa dhufanii fa'aa isiniin akkamii isin gargaaru gaaffii gaariidha inni kuni. Amma tarkaanfii sattaanutti isarratti yaadaa jirra. Dhaabbaticha guddisuudhaan yeroo non-profitiidha maddanaanii wanta taaneef biyya keessatti international NGO ta'utu nurra jira. Okay? Isa ta'uudhaafis immoo birookiraasiin biyyichaa dhiibboo baay'ee qaba ture. Ammumaayyuu qaba isa laalaa jirra. So waggaa tokko fuuldura gara ijoollee 140 walitti finnee turre. Finfinnee irratti. By the way yeroo ijoollee kana walitti finnu waan baay'ee diiteelii baay'ee of keessaa qaba. Yeroo walitti finnu ijoolleen gara Oromiyaatii dhufanii Oromiffaadhaan haasa'u, ijoolleen iddoo kaanii afaan Amaariffaatiin haasa'u,
kan nuyi workshopii goone illee afaan lachanuun ture Finfinnee irratti. So amma ijoolleetti maal jedhanii nuyi itti darbuu barbaannaa. We want to give back. Nuyi gochuu barbaannaa. Mootummaanis biyyis nu baruutu irra jira. Anamma isaan obbee kan ittiin eegee jechuudha. Kanas bakkee baasuudhaaf so amma yeroon deemu tarii miidiyaatti ba'uun keenya nafu natti fakkaata. Nu qopheessaa jiru. So beekamanii dhaabbatanii ofii keenya dhaabbata taaneetu itti fufnaa jechaa jiru. Fakkeenya akka isaaniif ta'utti anis yeroon kutaa 8 yeroon barachaa ture. Manni barumsaa kutaa lammaffaa nu bira hin jiru. Gimbii deemuutu nurra jira. Najjoorraa kaanee jechuudha. Yeroo sanaa achitti na erguudhaafi maatiin koo sammaa kanatti qabeenyaan qaban ture. Kanaaf anaan faranjii tokkotu na gargaare by the way. Kutaa 8 jalqabe. 8 jalqabe. Yaa Facebook irratti baasee ture. Start reading Okay, yeah. So amma dubartiin kuni waggaa 20 yeroo biyya keenya dhuftu sana booddee xalaayaan itti barreesse kana gargaaranii fi na gargaartuu fi sana booddee juma ja'a duwwaa turte yeroo achi biyya sana hamman 12 fixutti na gargaarte. So kanaaf isa kanan itti majoolleetti. Dubartii kana waggaa 25 booddee Anyaan na barbaadde Swidiniidha. Argadhe jechuudha. Sana booddee biyya deemte biyyatti wal argine. Ammas immoo yeroon Anyaa fa'aa jechuun mucaa koo ilaalu yeroon Swidinii deeme wal argine. Amma isheen deebite ijoollee gargaaraa jirti jechuudha biyyatti. So isa kanan itti majoolleetti argite. So inni kun immoo isaan kakaasa. Fudhachuu duwwaa utuu hin ta'in deebisanii kennu. Deebisanii kennu kana achuma itoodhuma yoo dhaqanii baratanii mindaa argachuu duwwaa utuu hin taane yeroo ammaa kana namni yeroo dhaqee namarratti yeroo hirkatu yeroo tokko namuma sana ilaaleetu dhibaa. Kanaaf ijoolleen kuni akka isaan isa sana ammumaa yoo kaasanii baran wanta goonee fi ofiima isaaniitii of jalatti ijoollee gargaaru achuma. Ijoollee scriptoo dabtarii wanta akkasii bitu iddoo tokkooti amma biraayyuu kattaati maal godhanii mucaa qaamishee hir'ataa ta'e ofiima isaaniitii wanta ofii isaaniitii argatan qixxee isheef kennanii ishee barsiisuu jechuudha. Iddoo tokko immoo bakka Hosaanaa jedhamu hin ba'u waggaatti al tokko ba'aniitu namoota karaarra jiran gargaaru. Hospitaala dhaqanii nama dubbisu mana hidhaa dhaqanii nama waa geessanii gaafatu warri mana hidhaa jiranii warri Hosaanaa jiran kuni ofima isaaniitii fi conscious isaanii sammuu isaaniitti deebi'anii isin attamitti nu gargaaruu dandeessu. Akkas baay'ee waan garaagaraa hojjechaa jirti ijoollettiin baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee nama gammachiisa. Ammaati yeroo anyaa jechuudha daawwattoonni keenya eenyudha jedhanii gaaffiin akkatti dhalatu sammuu koo keessa dhufe anyaanii haadha manaa mucaa kee hangafaati. Nuuf immoo addooyyee keenya nama Swidinii nama baay'ee Oromoo gargaaraa turte jaallattu ammallee waliin jirtuudha. Guyyaa tokko sagantaa kanatti fiduun keenya hin oolu. Kanaaf isumaan deebisee wanti hojjetamaa jiru baay'ee guddaa akka amma nutti jirtu kun fakkeenya namni hundi irraa argee himamuudha. Aadaa ta'ee Oromoo keessatti waan guddaa hojjennaa garuu baasnee hin himnu. Sun immoo akka inni kaan irraa baratee hojjetu babal'isuuf danqaa ta'aa jira. Inni kaan immoo waan xiqqoo hojjetee biyya kanatti beekame waan xiqqoo yoo hojjette si jajjabeessu. Waan sana magnify godhanii inni kaan immoo akka irraa baratu godhu. Kanaaf kan kee kun baay'eema fundura ba'uu qaban jedha. Baay'ee waan humanitarianittiin amana. Inni biyya ammaati jettu kun ijoolleen deemanii bakka adda addaatti waan ati isaaniif goote sana deebisanii kennaa jiru jechuudha. Sun waan irratti jajjabeeffamuu qabudha. Kan biraa ammasuma jalqabaattan xiqqoo si deebisa.
boardings nooma beeknuudha itti afaaniin dubbattu isuma daddarbeeti kan organizationiin kun support ta'uu naan jette. So warra boordii warruma ati beektu kanatu maallaquma xixiqqoo walitti qabu kanaan deemtanii gargaartu sababni isaa waan baruu qabnu tokko jira aadaa amma inni jawaa softaa inni jawaa saa jirramti waa'ee non profit namni keenya psychology sammuu keessa jiru maallaqa guddaa qofatu yoo jiraate waa godha garuu haala rakkoo waan tokko hin qabne keessa isuma qabdu sana waan baay'ee hojjechuu dandeessa lammatammoo isuma ati xiqqoo kennitu aan kennu isatu walitti dhufe waan guddaa godha biyya keenya deeme sunilleen akka namni baruu fi fundraisingin ati gootu yookaan namoonni maallaquma xiqqoo sii kennan sanatu deemee godhamoo yeroo tokko tokko fandii xiqqoo argattantu jira. Gaaffii gaariidha. Maal goona ijoollee kana walitti finna ispaansarii isaanii wajjiniin ispaansarii. So gara ispaansarii 150 qabna amma. Isa sin caalu sababisaa gurmuudhaanis gargaaruun hin danda'ama. Okay? So akkasitti walitti finna wanta ta'eef fundingiin keenya akkasitti adeemaa jechuudha. Sponsorship. Fundraisingii tokko tokko gochuu yaallee turre inni horii nu baasise gara caalaa horii nu baasise wanta ta'eef isatti dhiisne amma namoonni home party jalqaban mana isaaniitti hostii godhu. Warrumti warri boardii irra jiranii warri sponsorii ta'anii amma torban lamaan tokko fuuldura mana baay'ee nama beekamaa tokkotti asii positionii guddaa qaba state secretary ture inni fi haati manaa isaan gargaaru wanta ta'eef mana isaatti namoota waamanii for the first time nama tokkoffaa resourceful akkasii ta'anii takkamayyuu argine hin beeknu. Baay'ee dhufanii sana booddee isaanis contribute godhanii wanta achi dhufu yoo dhaqee sponsoroonni qabaatanii miti amma jarri ijoollee kana gargaaran baay'ee wayi. Amma dubartii baay'ee isaaniitu jira amma dubartii tokkotu natti yaadatama. Iseen ofiiseetiif iyyuu nama qaama hanquu qabudha. Okay? Ijoollee sadaffaa gargaaraa jirti. Yuunivarsiitii gashite jechuudha. So akka kanatti kan hojjennu biyya keessaa nama 9 mindaadhaan hojjechiisna. Okay? Isaanis immoo ispaansarii qabu. Yoo dhaqee akkuma jedhe yoo hanqate immoo karaadhuma akkuma isiniin jedhe kana non-designated kan ta'e sponsorship yoo hir'ate akka kana namoonni forward dhufanii nu gargaaranis jiru argite. So amma grantiin barreessine nuyi by the way amma ammaatti waggaa 15 gidduutti grantiin barreessine nuyi. Tokkoffaa yoo international NGO taate iddoo garaagaraatti argachuu dandeessa. Yoo lookaalii taate biyya alaatti fookasii goote yoo ta'e garuu hamma kanatti hin argamu. Isa wannoo isaan fudhannee riskii isaan fudhannee kana giraantii barreessuudhaaf. Namoonni boordii irra jiran kuni jalqabaa kaasanii amma fakkeenyaaf namni horii nuu qabu nama horii jechuun kaampanii guddaadhaaf hojjetudha. Horii miliyooniidhaan sochoosuudha namni kun he is a controller. So isatu an horii keessan galu by the way. Voluntaryidhaan. Yeah. Horii keessan galu yeroo dhufu horichas yeroo erginu yeroo ergamuu isaa duwwaatan konfirmii godha ijoollee warra hojjetanii wajjiniin akkaawuntaantiin jira achumaa jechuudha. Program administratoriin jira. Kan tolaa toltummaadhaan nu wajjiniin hojjetan gara 50 ta'u. Achumaayyuu jechuudha. Isas barsiisnee argite akka isaan. Amma waan guddaarraa barree miti. Namni maallaquma qofa erguudhaan miti. Sponsorshipii barbaadde itti gaafatamummaan isaa abbaa maatii sana sponsor godheedha jechuudha. Ji'aan eegee yookaan yeroo dhumaatti arreenji ta'eetiin
abbaa sana gargaara isin walitti fiduudha jechuudha. Walitti fiduudha. Namti keenya jira amma namooti keenya kan waan iddoo akkasitti qodafatan gara caalaa warma adii biyya kanaatti nama alaatti kan godhu. Gaaffii gaariidha kun. Amma gara keessanitti isin deebisuuf na jedhe. Baay'ee hawwa gaariin qaban ture. Tokkoffaa isin warra addooyyee jechuudha. Horii kontribiutii gochuu keessan duwwaa utuu hin taane akka isaan isin argan hin barbaadan ture. So jalqabaa mucaa isin jalqabaa najjoorraa gargaartan jirti. Aluma tokko. Sana booddee deddeebi'ee wannoo isin hin jenne garuu isin barbaadu horii keessan utuu hin ta'in mentorii ta'uu keessan barbaadu. Kanaaf picturein illee jira yeroo sana kan hin kaase jechuudha. Kitii qopheessitan qopheessitanii isa laannee fi baay'ee gammadanii mucaa isin gargaartan immoo doolarii 20 keessa keessanii ergitan xalayaa yeroo barreessitaniif yeroo jalqabaati isheen doolarii majaan arguu ishee kun maali jette. So kanaaf namoonni keenya kan jalqabanii jiru turanii hamma muraasa deemanii kan dhiisan jiru turanii yeroo ni fundraisingidhaaf yeroo waamnu kan dhufan jiru akkasitti gumaacha kan godhanii kan gargaaranii jiru baay'isee. Garuu sponsoroonni akka jiranitti namootuma biyya kanaati. Warruma kanaati. Warruma addanaati. Sababi isaa tokkoffaa aadaa keenya wajjiniin walitti dhufu argite. Lammaffaa kan inni I don't know maal jechuu naa wayyalaata. Kan inni waa'ee namoota biyya keenyaa irratti badaa komee kan inni hin qabne gargaarsa baay'eedha kan inni gochaa jiru. Karaa garaa garaa goona. Yaa qabaa hojii 2 hojii 3 hojjetaa. So amma yeroo gara sattaanutti yeroo ceenu kana baay'ee abdii cimaatu jira. Abdii cimaadhaan hin dubbadha. Waa'een sponsorshipiin sanaayyuu suuta hafuun sanafu. Sababi isa manage gochuun baay'isee nama rakkisa. So yookiin fundraisingidha yookiin grant writingidhaan wanti hojjetamu isa kanas hin dhiisna jechuudha otoo hin taane garuu abdii baay'eetu jira akkuma isin jedhee nama positionii guddaa qabu mana isaa kan deemne suni namoota baay'eetu wajjiniin wal barree amma NGO irratti isin gargaarree dhaabdanii grantii abdii kan nu kenne jira. Kan kanaan dura Zaayirii biyyise PhD barachaa jirti. Virginia jirti. So keettoodhuma kanaan wal qabanne isheen proogiraamii baay'ee bareedaa tokko qabdi Zaayiriiti. So isheedhaa wajjiniin hojjechuudhaaf irratti qophaa'aa jirra. Boordiinis itti dammaquutu irra jira, baruutu irra jira jechuun biyya sana hin beekan wanta ta'eefi wanta jiru wanta garaagaraa jiru birookiraasii jiru waa'ee NGO dhaabuu kana xinnoo isaanitti jabaatee jira. So garuu isarratti xiyyeeffannaa amma. Warri gargaaran kun amma qaamaan ijoollee sana arganii beeku warri asii argu. Waggaa darbee dubartiin tokko sadiitu nu duukaa deeme. Amma carraa akkasiis yoo badnee fi kan deemanii jiraatu. Baay'ee yeroo dhaqanii arganii jiran immoo baay'isanii hamma kan hin jedhamnetti gammadu argite. Egaa hamma ammaatti kan isin gammachiisu kan hundumaa keenya gammachiisu doolaarii miliyoonii tokko guuteera kan nuyi ergine mammaatti jechuudha biyya sanatti. Baay'ee namatti tola. Egaa daawwattoota keenya kanarraa arganii akka gargaarsa kana gochuu hunduma keenya gaafata kuni koominitii Oromoo koominitii guutummaa biyyuma Itoophiyaa guutummaa wal gargaaruu jira. Dubartooti baay'ee rakkatan jiru, ijoolleen baay'ee rakkatan jiru. Ati immoo akka nama tokkootti yeroo kee dadhabdee fedhii keetiin kana gochuu keetiif baay'ee si galateeffannaa. Waan itti dabaltan qabdu.
wanti dabalulleen hin jiru waan tokko yoo akka dabaltu kan hin barbaadu ati social worker dha biyya kanatti namni ogummaa social worker immoo yeroo baay'ee baratu nama garaa laafaa ta'ee nama fedhii nama gargaaru qabudha ogummaa kee dur immoo joornaalistiin tureetti garuma keettiin faafanii maaltu sanarraa si jijjiirsisee akka social worker study gootu si godhe sanas amma immoo real kun as geeran hun jetteetta mul'anni kee gara fuula duraan maali sanaan leen xumuruu barbaanna maal yaadaa jirta waan maal isinitti maal eessa akka ga'uudha amma waan ati ilaalaa jirtu akka nama hundeesseetti amma nama jireenya isaatti kennee tolaan asii deddeebi'aa hojjetaa jiru ijoollees guddisaa turte haadha ijoolleeti haadha maatiiti sana hunda keessa dabartee kanarra geesseetta kun waan guddaadha waan hedduu jajjabeeffamu kanaaf mul'anni keenni funduraa maali kan keessatti nu himte gara sagantaa keenyatti gaaffii yeroo gaafatu argite deemeetu yaadannoo kaasa waa'ee gaazexeessummaa jechuudha yeroo biyya kana dhufu ani na dhukkubeeti kan hin dhufe by the way pituitary tumor yookaan kan sammuu qabde jedhameeti kan hin dhufe dhugumammoo qaban ture qoricha fudhadhee biyyatti deddeebi'uu si barbaachisanaan jedhanii waggaa 2 kana akkaataan uummaatti kana danda'uun qabu waan ta'eefanii murteessee asitti hafe jechuudha. Asitti hafu kootiin baay'ee kan hin gammadu amma maatiin koo maatii ijoolleenis heerumtee maalii taate gara 34 taate anyways maal ta'ee mee qoy gaazexeessitummaa kanan ta'an jedheen so asumatti iyyuudha asitti so WCCO eessa jireen barbaade yeroo yaadummoo anoo ganaa afaan koo sinaa wal qixxaachuu turre jira maay teekniishaanis immoo ta'uu hin danda'an jedhee wanta akkasis yaadeeta bakka sana booddeettiin isa garuu KFAI yaaleen ture garuu mucaa xinnoon qaba wanta ta'eef isa itti fufuu hin dandeenye jechuudha akkasumatti itti dhiisee qadaadee kaa'ee waa'ee gaazexeessitummaa waa'ee hojjettuu sabaa ofiin jennagaa social worker hojjettuu sabaa kana women in transition kan jedhu programii tokkotu ture akkuma biyya kana dhufeen jechuudha sana booddee inventory waa'een godhadhe inni ilaalu where are skilling kee eessa yeroo maal faa yeroo hojjettu maayini strengthening kee yookaan muuxannoon kee jabinni kee sarra jira kan jedhu isa ilaalee jennaan isatti ba'ee jechuudha social worker itti ba'ee sana booddee isa dura businesses na yaadan ture ammayyuu isa gadiin dhiisin hin jira by the way isa wagaa so Horn of African and Associates kan jedhu bannee nyaata qopheessinee nyaata kana lafa eventiin garaagaraa jiru itti hojjechuu jalqabnee turre. Isa hojjennee jalqabnee jirru Augsburg College'ittiin apply godhe wanta ta'eef gashadheen ture unkaa koo wanta ta'eef achiitti na waamanii jechuudha. Sana booddeetan waa'ee biizinesiitti dhiiseen gara social workeriitti galee jechuudha. So baay'ee na gammachiisa. Jechuun carraa argachuudhaanii waggaa 18 gararraadha kan hin hojjedhee mana barumsaa hojjedheera. Lafa mana barumsaa Roosevelt High School jedhamu achitti waggaa 2 hojjedhe. Jechuudha waggaa 3 hojjedhe natti fakkaata. Achittis piroograamii baay'ee bareedaa tokko qopheesseen ture. Ijoollee warri Afrikaa warra Afrikaan Ameerikaanii wajjiniini xinnoo rakkinatu uumama wanta ta'eef isa akkamitti kun danda'ama kan jedhamu irratti hundeeffamne
Pan African Elders and Parents kan jedhamu qopheessee achitti ijoolleen keenya akka isaan wal baranii Itoophiyaa ma keessaa dhufuudhaan illee rakkina baay'ee keessa darbine hundumti keessan akka beektanii so ijoolleen keenya immoo rakkina sana keessa darbu waa'ee eenyummaa isaanii ani maali jechuun jira isaan achitti akkasin hojjedhee sana booddee adoptionii ijoolleen biyya kanaa yeroo garmaleetti darbamu maatiinis ollaanis ni ilaala manni barumsaas ni ilaala sana booddee gara lafan tajaajilu lafan hojjedhu kana achi ergu ijoollee kana child protection lafa ijoollee eegan jedhama achi booddee haqa warraarraa fuudhaniitu sana booddee mana lafa isaanitti guddatan isaan isarratti hojjechuudha foster care galu sana booddee adoption akka isaan guddifachaadhaaf kennamanii isarratti waggaa fuudhin hojjedha isa keessatti wanti hin argee kan isiniin jedhee isinitti himuu hin danda'u sana booddee isa ilaaluun waanuma irra caalaa ituu dhimmi kun asiin gahin fuuldura lafatti jijjiirama kennuu hin dandeenyu jiraachuu danda'a kan jedhutu natti dhaga'ama ture lafin hojjedhu kunis Hennepin County baay'ee iddoo gaariidha sana booddee nan jijjiirradhe mana barumsaa high schoolii lamaa fi lafa manni barumsaa xixinnoonis jiranitti elementarynis jirutti ramadameen Hopkinsii fi St. Louis Park bakka jedhamu isaanii wajjiniinis hojii hojjedheen ture sana booddee baay'ee kan namatti tolu tokko immoo poolisiidha wajjiniis hojjedheen ture waggaa 3 so lafon police station Hopkins Police Department sana keessa waggaa 3 hojjedhe baay'ee ija koo nabane innis muuxannoo cimaadha amma kan inni hojjechaa jiru ijoollee qaamaanis sammuudhaanis budaa qaban special need jennaman wanti specially matuu ta'ee jiru meaning isaa sirriitti kan hin fudhatamin specially kana achi keessa hojjechaa jira ijoollee gara caalaa ijoollee sabarbii fi maatii sabarbii jedhanii hojjedha katamaa keessa jechuun naannoo Minneapolis keessa tun ta'in jechuudha haa ta'uyyuu malee amma afaan Oromoo afaan Amaariffaa beekuu kootiin immoo kan biyya keenyas dhufan jiru isaanii wajjinis nan hojjedha ijoollee autismii kan qabanii innis waggaa 6 darban kana keessatti muuxannoo baay'ee naa kenneera innis jechuudha isa kanan hojjedha baay'ee egaa maal jettee social workeriin afaan Oromooti tajaajiltuu saba baay'ee sababni isaa anis maatii keessaan qaba nama social workerii ogummaan baay'ee kabajaa qabuuf jaalladhu yeroo hundallee ogummaa biyyatti yoo dhaqee saba keenyaaf baay'ee barbaachisa jedhee baay'een advokeetii godhaa jiru tokko isa yuunivarsiitiin sana babal'isee uma kennuu qaba because rakkoon asiyyuu jira miti biyyaa immoo caala waan ta'eef ogeessa social workerii baay'eetu barbaadama kanaaf irraa addee Tsehai baay'ee gaaffii kee tokko irraa fadheera nama wanta kana wasiin geesseetta gara fuulduraatti maalii kan jedhu ani baay'ee kan hin hawwu dhaabbata kana biyya keessa asiis taanaan fuudhee kan itti fufu dhaloota itti dabarsu isarratti hojjechuun barbaada darbee waa'ee biizinesii kana gadi hin dhiisne wanta ta'eef actually early retirement fudhachuun barbaada biizinesii hojjechuudhaaf asittis biyyattis akkasii yaadaa jira isa kan immoo namni yaada waaqayyo immoo fiixaan baasaa jedhu
baay'ee gammadna waaqayyo waan yaadde kana akkuma amma yoonaayyuu si guutee jira isa fuulduraa immoo akkasiif guutuu abdiin qaba kana booddees immoo baay'ee akka hojjettu saba keenyaaf baay'een abdii qaba kanaaf View kana Oromo View waamicha keenya kabajjee dhuftee waan gaarii waan bareedaa kana waan wajjin qoddeef baay'ee itti gammanneerra hedduu si galateeffanna gara fuulduraattis immoo si waamuun keenya hin hafne baay'ee fayyaata kanas babal'istee miidiyaan illee beekee namni keenya sabni keenya biyyaa beekee akka keessatti qoda fudhatu karaama kanaan anis ergaa keenya dabarsuun barbaada sababni isaa barsiisuuf as jirra biyya keessa jirta waan guddaa hojjetaa jirta ummanni biyyaa kana baree gargaarsaanis haa ta'u warri tajaajila illee fudhachuu barbaadanii akka gara real deemtanii tajaajila fudhattan kanumaan dhaamsa keenya dabarsaa sagantaa keenya har'aa kan Oromo Views asumaan xumurraa goolabnaa egaa maqaan koo aanneedha taliilee fi lalistuu akkasumas kan sagantaa kana waraabee edit godhee babbareechee gara keessanitti kan yeroo hunda isiniif dhiyeessu caalee yaada isaan fuuldura keenya jira isa seelduu galateeffannaa amma sagantaa keenya itti aanu walitti deebinutti kanumaan nagaan nu turaas hin jenne.